kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii kiyyaa hunduma keessaniif nageenyi kiristoosiniif haa baay'atu jechaa ani obboleettiin keessan dadhabduu fi cubbamtuu kan ta'e walaloo gabaabaa hammam isa beektu kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Turtii gaarii. Mata duree walaloo kootii hammam isa beektu. Hammam isa beektu bara jireenyaa kee lakkii hin dagatiin gooftaa fayyisaa kee ofitti si waamaa waaqayyo gooftaan kee of oolchuu hin dandeessu maaf fiigdaa kophaa kee fedhiif ofii keetiif har'a yoo gammaddee yaada garaa keetii duuka yoo araadde lafa duwwaa irratti haftaa kophaa kee hin kaatin diinni lubbuu keetiif dafee si argata. Kan hawwate hunduu bu'aa biyya lafaa si duuka hin bu'u asumarratti hafaa. Kan si barbaachisu waaqayyotti madhu inni si jaalata dhuunfaa kee godhadhu. Waan hundumaa beekaa waaqayyoodha inni bara jireenya kee akka gammaddutti waaqayyo kadhadhu isarraa argatta jireenya bareedaa isatu siif kenna boqonnaa galgala achitti argatta. Duubatti hin deebi'in isatu jaalala jireenya kee hundaaf boqonnaa argatta. Waaqayyo jaalala inni yoom nu gata dhibbuu keenya hundaaf furmaata nuuf laata. Anis hin dagadhu waa'ee isaan odeessaa hanga isa beekuus hundumaan raawwadha jecha sagaleessaa hundumaan dhandhama. Mi'aan isaan dhumuu hin dagatiin galatasaa jireenya gammachuu argachuuf yaa nama kanaaf hin dagatiin hubadhu jechasaa sodaadhu gochasaa gaafsan boqonnaa argatta. Egaa kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiisee abbaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf galanni dubara umaaramiif galanni haa ta'u amiin. Si